Takkala uumaa samoona kana irratti duulamaa jira. Maaliif irratti duulama kan jedhamu immoo sababa inni Oromoo ta'eef irratti duulama. Sababa inni uummata Oromoo namni kuni ani Takkala uumaa nan jaaladhallee nan kabaja. Ani wanna na gammachiise keessaa Takkala uumaa confidence qabaatee akkasitti deemuun isaa suni dhugaa baay'ee na gammachiise. Sareen takka yeroo nama nyaatu dugda duuba nama nyaatti. Dugda duuba deemtee dutti jechuudha. Sitti dutti. Garuu itti kalooftee hin ciniintu. Maaliif waan sodaatu jechuudha. Akkasuma saroonni har'ammoota dugda isaa duubaan deemanii arrabsan kuni otoo jabduu ta'anii itti kala. Garuu isaan sareedha jechuudha. Saree agartanii akka saree sanii jechuudha. Dugda duubaan deemanii garuu wanni na gammachiise Takkala uummatirra akkasitti confidence qabaatee deemuun isaa sun. Wallahi baay'ee na gammachiise. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan fayyaa keessan isin jecha Takkala uumaa irratti duulamaa jira. Maaliif irratti duulame kan jedhamu maa Oromoo ta'e keessatti qabalala. Namni kun maa Oromoo ta'e jibbaan isaan har'allee Oromoo qaban isaan otoo isaan faayidaa jiru otoo isaanii faayidaa jiru har'a sareen takka namatti hin kalooftu dugda duuba kee deemteetiin sitti dutti. Maaliif sitti kalooftee ciniinuu hin dandeettu? Maaliif sodaa kee waan qabduuf? Oromoon har'as taana goota jechuudha. Eenyumtuu itti kalaa'e gadheen dudduuban deemtee sareen dugda duuban deemtee sitti dutti. Dugda duuba isaa deemanii inni akkasitti zanaa jedhu ofirraa deema jechuudha. Kuni konfidensiin isaa nama gammachiisa. Namoonni isa qeexan, namoonni isa arrabsitan, bagasitti namoonni jettan Takkala uumaa uummata kan gootan. Maaliif nama tokko yoo jibbanii jedhan isaan akka isaaniitti hin miine jedhan malee of miidhaa jiran. Takkala miidhuu otoo hin taane mataa isaanii miidhaa jiran. Eenyuuf akka hojjete Takkala uumaa? Eenyuuf hojjeta? Eenyuuf hojjetaa jira har'as taana? Saba kanaaf hojjetaa jira. Saba kanaaf erga hojjete erga nuuf hojjetaa galata dhiisaniitiin har'a jibbattee jiran jechuudha. Takkala uumaa namni nama hedduun garaaf jedhanii namoonni nutis beeknu isinis beektan garaaf jedhanii namoota kana fayyadaa jiran hedduutu jira. Eessarraa fudhatarree har'a Takkala uumatirraa barumsa fudhatan. Kaleessa maal ta'ee har'a hoo maalinni? Akkamitti seeruma saree jechuun dhugaadhummanni kun mi'amma laalaa nama fayyadu tokko namni duuba deemee arrabsaa nama fayyadu tokko namni waa jedhaan kabajee hojiin buleenna. Uummanni kun wallaahi laziim galatan beeku. Maaliif akka isaan galatan beekne bicha ana na dhibee jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya Takkala uumaa wanni arrabsitaniif hin jirtanii kabaja nuti har'allee si kabanya borullee si kabanya. Waan Oromoo ta'eef jibbame malee otoo saba biraa ta'e ni jaalatama. Kana beekuu qabdan. Takkala uumaa akkasii, Takkala uumaa jinnii, Takkala uumaa hin ta'u. Si jaalanna nuti har'allee taana. Si bira jirru nuti har'allee taana. Takkala uumaa eenyuuf ifaajaa jira. Isaanis ifaaja malee nuti har'ammootu yoo of argee jira. Kalee yoo isaan ifaan. Namni ni dogongora. Jireenya ilmi namaa kun ni dogongora. Akkuma har'a kunuuf beeke kana boris ka biraaf beekuu danda'a. Akkuma har'a kana nyaatan yookiin isaan borullee amma kalas isumarrattuu fakkeenya fudhachuuf deema jechuudha namni. Abiyyillee akkuma kana gara kanatti deebi'uuf deema. Wanni abiyyi dalaguuf deemu nuti hin beeknu. Arrabsuu oofna malee maal godhee oofna malee wanni abiyyi irra jiru nuti beekna hin beeknu. Miidiyaa irratti lallabuu qofa jechuudha. Kanaafuu takkee baga argite baga of argite of arguun waan gaarii. Namni tokko waa balleessee gonkoree yoo jedhe booda isaa of arga. Kanaaf dhugaasin jedha uummanni saroonni jechuudha. Sareen akkasuma borullee kan biraa nyaachuuf deemti jechuudha. Qophooftee jirti. Maaliif sareen kararra yeroo deemtu uma argiteetti dutti. Yaani agartanii amma fakkeenya saree wayyoo naannoo kana jiraate hoo fakkeenyaaf namni kana akka dibee uma argiteetti dutti jechuudha. Sareen yaani indutti nama san garuu ciniinuu hin dandeettu. Bakka kara deemtudha jechuudha kun. Saroon akkanumaan sim jettee namatti duttee tunni sareedhaa nama kabajan beekni nama waa beeku otoo ta'ee har'a nama kana kabajanii mataratti baachuu qaban malee nyaachuu hin qaban jechuudha. Garuu dhugaa Oromoo kanarra dhalachuun koo wallaahi baay'ee na gammachiise. Maaliif isaan har'a faayidaa isaanii dhiisanii miidhaa ofirratti fidan jechuudha. Miidhaa ofirratti fidanii sadarkaa kanaan of ga'an jechuudha. Ammallee immoo dhugaan keenya oluma ba'aa jirti. Argitanii miti dhugaan keenya dhufaa jirti.
Takki nama arrabsamu miti, nama arrallee jaalatamu, nama borullee jaalatamu, namni ni dogonga isa qofaa miti. Namoota hedduutu jechuudha. Kun rakkoon isaanii jireenya ofii jiraachisuuf, ilma ofii jiraachisuuf ta'a. Isin jechuu barbaade namni tokko yeroo waa namni irratti duulu odoon ta'e nama san cinaa dhaabbachuun barbaachisa. Bagasitti akkasii odoon taane nama saniif uf ergaa inni uf beeka otoo beeku waan kana dalage isin hanga lubbuliin wallaalee saba kana gargaara isinitti fakkaate wallaalee miti beeka akkas dalagaa jira. Kanaaf obboleeyyan kiyya takkee haraalee si jaalanna borullee si jaalanna yoomiyyuu si bira jirra jennaan jechuudha malee ooluma kaanii irratti duuluun qabnu ooluma kaanii itti gammaduun qabnu waan tokko keessatti gadi qabnee laaluu qabna jechuudha. Kanaafuu sareen hamma dutte booda ofii jalleefte amma kana torbe matakka dutti jechuudha. Torbe matakka akkas heeyyanii isaan duuba hin dhiisan jechuudha. Kanaaf viidiyoo keenya laayik share subscribe godhaa bum itti jedhaa itti bu'aa nu jabeessa.